Ashamaar kafuunii akkam jirtanii kabajamtoota fi jaalatamtoota chaanaalaa ayyaantoo asallaa jedhu jalatti argamtan nagaan koo bakka jirtanitti sinaa qaqqabu bakka jiraattanii bakka eeggamtanii yoo eegdan isiniin jechuun jaaladha. Har'a kan meeshaa adda ta'e baay'ee bareeda ta'e tokko qabadheen kara keessan dhufeetoo jira. Viidiyoo kana ni jaalattan jedheen abdii qaba. Egaa kan meeshaalee soofaa kana yeroo jalqabaatidha jechuudha kan hojjisiisee soofaawwan biraatiin addaadha soofaan kun. Soofaan kun keessatti dadacha'ee bakka baay'eetti hodhama. Gaafa bahe immoo kana caalaa laaltu viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. Warroonni chaanaalaa ayyaantoo sallaatti faaraa wataatan hoggaa laattan immoo sabiskiraabii godhummaatii keenya ta'a jechuun gamanuma naffeerraa kooti. Barumsa guyyaa guyyaan asirratti darbuun isiniin jedha. Egaa akka argaa jirtan soofaa kana obboleettii keenya tokkotu iyyuu hojjisiifateen isiniin jechuu jaaladha yookaan xalabsiifate afaan lamaanan isinii dubbadha jechuudha. Kanaafuyyuu baay'ee bareeda. Dhugaan isiniin jedha baay'een jaaladha. Soofaawwan hin jibbine haga irraa dirasii diizaayinii nu qabnu keessaa tokkollee kanan jibbe hin qabu. Garuu waan adda isa godhe keessaa akkaataa hodhaa isaatidhaa fi akkaataa ol ka'iisa isaati. Hojjaa isaa argaa jirtu akkaataa ol ka'e egaa kaammoo kuni gaafa hojjetamee toba immoo ragaan mataa isaatiin nuyyuu soofuma jechuudha. Addaadha soofaan kun. Egaa kan gatii isaa jechuu dandeessan obsaan viidiyoo dhaggeeffadha. Gaafa obsaan viidiyoo dhaggeeffattanii gatii isaallee hin bartan isiniin jechuun jaaladha. Turtii anuma faana godha. Meeshaaleen kun baay'eedha. Meeshaalee kara meeshaalee jaati. Meeshaalee jaa kana tokko tokkoon gatii isaa isiniifan hima. Akkamitti akka hojjetama akkamitti immoo yeroo meeqaa akka fudhatu. Baay'ee amma nu biratti yeroo dheeraa fudhachaa deemaa jira jechuudha. Meeshaaleen egaa kan warri xalabsiifattanillee obsaanidha jechuudha. Kan eeggatan isiniin jechuun jaaladha. Qabdii erga kennitaniin booda anatu hordofa. Waan irra ga'ee hordofee anatu iyyuu isinii dubbata. Obboleettiin keenya kun har'a soofaa kana xalabsiifattee jirti. Hatta teebiliin keessattuu baay'ee ol dheeraadha. Dhugaa dubbachuuf jechuudha akka argaa jirtan kana amma soofan isin dhussuu danda'a. Suuraa isaa gaafa hojjetamee bahe immoo sirriitti ilaaltu. Warri xalabsiifachuu barbaadanillee soofaan kun baay'ee bareeda. Soofaawwan duraatirraa baay'ee garaagarummaa baay'ee qaba. Maaliif dachaan inni keessan hodhamu keessanis duubanis hin hodhame jechuudha. Akka argaa jirtan kan argitan jirtan isboonjidha guutumaan guutuu isaatitti hin hodhame ilaala. Gubbaadhaa gad hodhame keessan hin hodhame duuba hin hodhame. Akkuma alaalaalaa jirtan kana keessanillee kanuma fakkaata jechuudha. Ol ka'iinsas hin qaba baay'ee tokko bareeda. Isa dhugaan isiniin jira guyyaa guyyaadhaan kan meeshaaleen haarafti hin baasniin jedheera. Gatiin isaa immoo isa kaleessaasanii miti. Tanaan durallee isinitti himaatan ture jechuudha. Meeshaaleen dabalaa warra hojjisiifachuu barbaadanii achi hin taa'u kaa. Kuni waanuma beekamaadha. Biiffeenillee filannoo obboleettii keenyaa baay'ee bareeda. Egaa akkuma kana gatiinillee waan ani isinitti biiffeen kun baay'ee guddaadha. Abbaa takaafaachii karra 4 jidduu keessa masaabaa meeqa qabaa? Masaabaa 6 qaba jechuudha. Kanaafuu meeshaan kun guddaadha. Gatiin isaatillee sanuma. Kanaafuyyuu waan tokko gaafa filannu gaafa nu filannoon keenya bakka mana keenyaaf kanatu na barbaachisa gaafa jennu gatiin isaatillee akkas akka ta'e haa hubannu. Yeroo baay'ee yeroo nu rifachiisu hin jira. Filannoon keenya fi humni keenya yeroo wal madaaluu dhabu. Maaf akkana ta'e jechuun hin danda'u. Anillee sanuma. Mana koo fakkaadheetan deema waan ta'eefidha jechuudha. Fakkeenyaaf manni koo xiqqaadha. Meeshaa xiqqaa mana koo fakkaatuun bitadha. Akkasuma obboleettiin keenya mana ishiitu guddaadha. Meeshaaleen kun baay'ee dheeraadha. Biiffeen kun baay'ee bootaa furata. Manni ishii guddaa irraa kan ka'edha jechuudha. Kan kana hojjisiifatte meeshaaleen kun baay'ee babbareedoodha. Gatii isaa isinittan hima ammas taanaan obsaan laalaa isiniin jechuun jaalladha. Tanaan dura baay'ee ijoolleen baay'een biiffee kana hawwanii turan. Gatii isaatiitu baay'ee wuddiidha. 35,000dha. Gatiin isaa baay'ee wuddiidha. Kanaafan isiniin jechuu jaaladhee yeroo baay'ee kan nu filannu hin jaalanna hin barbaanna sirriidha. Anallee maaf hin taane. Fedhiin ilma namaa daangaa hin qabu jedha saayinsiin. Sirriidha. Anas maaf hin taane osoo kana naa ta'e jedhee nan hawwa. Humni kiyya garuu bakka san hin ga'u. Sirriidha maa hawwitan jechuufi miti. Baruun waa tokkodha. Ergitanii gatii isaatu baruun kuni bar gaafa tokko hiriyaatu keessanii ani bar kun humna kooti ol taananan dhiisee kan biraa hojjisiifadhe jenna. Ijoollee miti bar waan humna qabnuufidha jechuudha. Hawwiidhaa kan deemne. Odoo barii humna qabaachuu baanneen hawwinulleedha. Maal naaf godha humni koo achi hin ga'u jennaan hawwinu. Waan humna qabnuuf waan hojjennuufidha jechuudha kan waa hawwinu. Argaa jirtan asittillee qubsaaxinii kana kan namoonni baay'een hojjisiifataa jiru. Baay'ee bareeda diizaayiniin kun. Akkasuma
TV standin ishiitillee baay'ee bareedaa dheeradha. Mana ishii baay'ee guddaadha. Rabbi ishii haa gargaaru. Nagaadhaan ishii haa galchu. Namatti jiraatu. Nama hojjisiisu qofa osoo hin ta'in waa hojjisiistan hunduu namatti jiraatan. Rabbiinis naa taasisu isiniin jechuun jaalladha. Filannoon ishii baay'ee bareeda. Meeshaalee akka argaa jirtan ka yeroo hundaayyuu meeshaaleen anis akka nama tokkotti jechuudha. Hiriyoota kootidha. Maamila kootidha. Naman jaaladhu, naman kabaju kara koo na kabajanii na jaalannaa nu hojjisiisti bakka keenya nu buuti jennaan kara koo dhufan waan ta'e filannoo anillee keessan jira jechuudha waan tokko gaa filatan. Obboleewwan kootidhaan hin beeka waan ta'e akkuni gaariidha bakka kan isaa filatan irratti kan gaariin ta'an osoo kana ta'e shaggaadha jedhee akka filannoo tokkotti wajjumaan taanee filanna jechuudha. Filannoon obboleettii kootitti illee baay'ee mirtiidha. Baay'ee ijoolleen kara keenya dhufta filannoo ni beektu. Hundi keessanuu isa dhugaan isiniin jedha gatiidha malee jechuudha. Kanan isiniin jechuu jaaladha. Meeshaaleen baay'ee babbareedu. Obboleettiin keenya kan filattee waaqni nagaadhaan ishii haa galchuu hedduu tokkoon gammadeef jechuudha. Warroonni akkanatti mana anam ayyaantuu qofa biratti miti jechuudha. Kanan yeroo hunda dubbadha. Dirqama ayyaantuu biratti osoo hin ta'in waan isin gammachiise waan humni keessan danda'u bakka isinitti tolutti hojjisiifattanii meeshaa keessa mana keessa waggaa galfattan gaafa galtan itti boqattu itti gammaddu. Dhugaan isiniin jedha viidiyoo kookaleessatti irratti baay'een dubbadhe irra deebi'ee toon dubbadhu gaafa meeshaan mana keessa galu miira akkamitti akka namatti dhufu isiniin jechuu jaaladha. Egaa ka meeshaan obboleettii kootii kana asitti kanan immooyyuu jedhu yeroo baay'ee ijoolleen keenya filattanii too jechuudha wanni tana sufraa yookaan sufraa jette araboonni nuti immoo teebilii nyaataa kan irratti nyaatamu. Afaan Oromootiin teebilumaa ta'ee ani garuu hin beeku kanumaan fayyadama jechuudhaan walumaa galatti ijaaf qalbii keessan irraa naan bisa. Algaan illee baay'ee bareeda. Filannoon ishii haayidha walumaa galatti jechuudha. Warroonni mana jabaa qabdan teebilii tana kan nyaataa tana hojjisiifachuun baay'ee tokko shaggaadha. Yeroo hunda soofaan keessattuu nyaata soofaa godhachuun baay'ee rakkisa. Nama hin dhiba jechuudha nyaachuurra soofaa gubbaarratti yoon kana jedhu. Sahaanii soofarra godhannaa osoo hin ta'in teebiluma wanni jiddu soofaa jidduu jiru irratti nyaanni baay'ee namatti hin mijatu. Oduu teebilii kanaa kana ta'e baay'ee tokko gaariidha. Inni sun eenyu mana akka kiyyaa xiqqaa osoo hin ta'in warroonni mana jabaa qabdanii isiniin jechuufanii amma obboleettiin koo manni ishii guddaadha waan ta'eef meeshaa kana hundaa ishiidhaa furatee isiniin jechuun jaaladha. Baay'ee filannoon ishii gaariidha. Hedduu namatti tola. Gatiillee kan itti buutee hojjisiifattee jechuudha meeshaa barbaaddeeti. Isiniin jechuun jaaladha. Ammallee taanaan warroonni mana bootaa qabdan hoggaa jiraattanii ayyaantu biratti hojjisiifadhaa isiniin jechuufi miti ammallee akka gorsaa tokkotti isinitti himaa teebiliin baay'ee barbaachisaadha. Manni keessan bal'aa yoo ta'e. Anamma fakkeenyaaf manni kiyya hibbaadha. Dhugaan gaafa tokko qo'e isinitti argisiisa. Buna minaamina dhidhiyeessan isinitti argisiisa mana koo. Karrumaa olittan buna danfifadha jechuudha. Bootaan qabu bootuma bunaatu guddaa miti bootaan buna taayitti danfifadhu manni kiyya xiqqaadha. Miti xarabbeezaa nyaataa naa galchuu miti rakabooti isinii kootitti bootaan daraddaradhu bakka. Egaa kanan isiniin jedha kabajamtoota chaayinaala ayyaantu asallaa hordoftan hundi keessanuyyuu haga kanan isinitti taasa'ee waa tokko irraa barattan jedhee tananii gatiin isaa walumaa galatti 200 fi 25 fixe jechuudha. Meeshaaleen kun meeshaalee baay'ee wuddii ta'anidha. Baay'ee xarabbeeza guddii miti meeshaalee kaawwanidha isiniin jechuun jaaladha. Viidiyoon koo kana fakkaata.